Jaallatamoo ijoollee waaqayyoo hojjettoota mana gooftaa maatii Obdii Miidiyaa kan taatan akkasumas yeroo ammaa kana rakkoo obbolootaa furuudhaa fi dhama'aa kan turtan akkasumas obboloonni abbaa dhimmaa taatan obboleessa keenya Fayyeeraa, obboleettii keenya Immabeet, obboleettii keenya Iteenesh, obboleessa keenya Geetuu, obboleettii keenya Masarat akkasumas obboleettii keenya Masarat Fittaalee fi dhimma obboleettii keenya Masaratii fi Iteenesh jidduu jiru irratti yaada kennuudhaaf kan dhufte obboleettii keenya Masarat maqaa abbaa keetiin barre Masarat nama lamaadha isinii baga yeroo kana geessaniin isiniin jedha. Amma sagaleeniif waraabuu isan irratti yaada waliigalaa fi kan cuunfaaf xumuraadha. Akkuma beekamu dhimma kana jidduu gallee akka ilaallu kan nu taasise torbee darbee YouTube fi miidiyaalee hawaasaa toora FB irratti lola guddaa fi maqaballeessii walirratti oofaa obboloonni waan turaniif obboloonni dhimma kana keessatti hirmaatan kan amma garee kana keessatti hin hirmaanne garee gareedhaan obboloota duuba eeyranii jechoota ulfaataa fi wal abaarsa guddaa keessa warri galan kan inni gara garee kanatti illee affeeree dhufuun barbaanne fi kan hin bira hin geenye illee jiru. Egaan wanti nuti argineef dhageenye waan baay'ee nutti hin tolle wangeela waaqayyootiin kan hin deeggaramne dubbii waaqayyoo irraa fagoo kan ta'e akkuma aadaa keenyatti safuu oromootiin kan hin deeggaramne shamarran tokko miti dhiiriyyuu kan waliin hin jenne jechoota ulfaatoo fi barbaachisne waan waliin jechaa turtaniif kallattiidhaan isin kan hin beekne taanullee qaaman kan isin hin beekne taanullee dhimma keessanii toora tajaajila keenya irratti yeroo bobbaanu miidiyaa hawaasaa irratti waan isin argineef baay'ee nutti dhaga'ame. Tokkoffaan maqaa waaqayyoo arrabsiisa kiristaanota irraa hin eegamu. Lammaffaan obboloonni maqaa wal dhahaa jirtan obboloota biyya tokkooti. Maatiin keessan wal beeku dhimmi isin kaastan dhimma maatii keessan illee tuquu danda'u waan ta'eef rakkoon kun babal'atee gareen kun yoo babal'atee deemaa dhaabbachuu hin danda'u. Deebis maatii jidduutti sabuma keenya jidduutti qoqqooddaa guddaa fidee rakkoo guddaa fida isa jedhu sodaa waan qabnuuf taateewwan kanaan dura ta'an baay'ee isaa waan quba qabuu fi akka maatii Obdii Miidiyaatti yookaan tajaajiltoota Obdii Miidiyaatti isin araarsuu barbaanne dhugaa dubbachuudhaaf isinitti salphaa fakkaachuu yoo danda'e illee nan beeka keezii xiqqoo dhimma obboloota dhiiraaf dubaraatti jidduutti uumameen gara waggaa 20tti kan siqatu yeroo nanni biyya jiru waldaa keenya keessatti rakkoon xiqqoon uumamee rakkoon ammas hin dubbattan hin geenye namni wal qoqqoodee booddee gara boombii walitti dhukaasee lubbuu walii balleessuu ga'e jechuudha. Namni afur wayii lubbuudhaan du'ee namni 18 ol madaa'ee waldaan bakka garaagaraatti cabdee araaramni jidduu waldatti uumamuu dhabee namni gosaan wal qoodee balaan guddaan uumamee waggaa 15 booddee aarsaa guddaa baasnee ani illee hirmaadhee waldota kana araarsutti kan dhufne jechuudha. Isin immoo maatii tokko waan taataniif wanti isin dubbataa jirtan gadhee waan ta'eef rakkoon akka kanaa boru deebi'ee akka hin dhufnee fi hojii isin hojjetaa jirtan isa miidiyaa hawaasaa irratti baatanii wal abaartanii wal xureessitan kana obboloonni afuuratti kichuu ta'an immoo arganii akka fakkeenya gaariitti fudhatanii barus isaanis akka ittiin fufne dhaabuu waan qabnuuf obboloota kaanis waan barumsa ta'u tokko hojjechuudhaaf toora kanarratti kan isin barbaanne. Erga aadi singoonee dhimma keessan ilaaluu jalqabne guyyaan har'aa guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa irratti xumurreerra. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf nuti namoota waaqayyooti. Hafuura waa ittiin dizerni goonu waa gargar baafannu qabna. Callisneetuma waan ta'e tokko dubbannee isinirraa galuun hin dandeenya ture guyyaa jalqabaatti wanti nuti hubanne danuu hin jira. Haa ta'u malee akka nama waa dubbatee adda baasee nama araarsuu tokkootti waa dubbachuun dura dhaggeeffachuu waan dursuuf garaa bal'aadhaan qajeelfama isiniif kennine cabsitanii yeroo isiniif kennine cabsitanii darbitanii waan baay'eellee deddeebitanii yeroo dubbattanii isin dhaggeeffataa turre dhimma keessan gadi fageenyaan hubanneerra jechuudha. Kaansaas dhiisaa jechuudha. Amma garuu yaada xumuraa kan isiniifis dhalootaafis ta'u isiniif laannaa dubbii keessan ilaalleerra jalqaba irratti macaafni qulqulluun akka dubbatutti Maatiyos boqonnaa 18:15 irraa namni tokko yoo si yakke yookaan namni tokko yoo balleesse
akkamitti rakkoo nama sanaa wajjin furuu akkati qabdu sagalee Waaqayyoo sitti hima. Namni tokko yoo si balleesse qobaatti gaafadhu jedha. Macaafni qulqulluu afaan Oromoo mana bukkeen jiru in dubbisu sin garuu dubbifadha. Irra deebi'ees dursee siniif laadhira. Qobaatti asoosistee namni sun yoo si hubachuu dide immoo nama biraa qabadhuuti nama biraa biratti asoosisi rakkoo sana furi jedha. Steeppiin lammataa kan sanaan yoo dide gara waaldaa qabii geessi jedha. Steeppii sadaffaa irratti waaldaafis kan hin abboomamne yoo ta'e akka aramanitti dhiisi jedha. Malee waanuma xiqqoodhaan ba'iitii maqaa nama tokkoo balleessi hin jedhu sagalee Waaqayyoo. Isaayyuu waan hin taaneen. Macaafni qulqulluu akkasumas fakkeenya boqonnaa 6 natti fakkaata. Waaqayyo waan ja'a akka jibbu kanneen keessaa inni guddaan immoo namoota obboloota jidduutti garaagarummaa uumanii fi gargar ba'iinsa nama jidduutti uuman garaa Waaqayyo guddisee akka jibbuudha. Macaafa qulqulluu keessatti iddoowwan garaagaraatti walammeessuun waladheessuun sobaan ragaa walirratti ba'uun maqaa walii xureessuun sirrii akka hin taaneen dubbata. Walii obsuu wal danda'uu wal hubachiisuudha. Macaafni qulqulluu kan dubbatu sana karra kan darbe immoo namni tokko yoo si miidhe dhiifama godhiif jedha. Yoo si miidhes atis yoo miidhe dhiifama godhiif jedha. Kana bira dabarfattanii isin ijoollee biyya tokkooti, ijoollee Waaqayyooti, waan hin jirre walirratti dubbachuu iyyuu miti, waan iyyuu qobaatti wal asoofsistanii dhiifama walii gochuu. Sanarra yoo darbe immoo namatti walii maxxanii araaramoo qabdanu rakkoo guddaa uumtaniittu. Taateen keessan argine egaa dhimmi obboleettii keenya Iteenash fi Geetuu fi Immabeetii wal qabatu keejii kana duuba kan jiru Geetuudhaa fi Immabeetii odeeffannoon maannoo Iteenash odeeffannoon jedhu obboleettii keenya qaqqa odeeffannoo argatteen odeeffannoo namni ishiidhaaf kenneen dugda duuba goranii maqaa obboleessa kan koo obboleettii sagalee waraabdi sana wajjin qindaa'anii maqaa obboleessa koo balleessaniin xureessan jettee aartee baambaante isin irratti dubbatteetti. Isinis immoo lakki nuti keessaan qabnu jettaniittu amma Waaqayyo nu gargaare egaa bitaaf mirgaan qulqulleeffachuu yaalirraa wanti nuti irra geenye jira. Garuu inni guddaan araaramuudha. Abbaan dhimmaa walitti ba'ee isa arga walitti himee dogoggorri inni guddaan eessa akka jiru erga hubanneen booddee isin immoo haafa yookaan damee kana qabattanii deemuu qabda waan ta'eef araaramuu qabdu, dhiifama walii gochuu qabdu. Abaluutu balleessa abaluu keessaa qaba duuba jira jettanii tilmaaman maqaa wal dhawurra yookaan jecha namni tokko lamaan maqaa wal dhawurra darbees immoo otoo hin beekin dhimma kana keessatti illee hirmaattanii obboloonni namni biraas immoo dabarsee yaada keessan kenneera yoo ta'e kan hundumaa dhiisuu qabdu dhiifama walii gochuu qabdu jenneerraa gooftaan isin haa eebbisu isinis dhiifama jettaniittu ammaan booddee dhimma obboleessa keenya Geetuu obboleettii keenya Iteenashii fi obboleettii keenya Immabeetii wajjin wal qabatu wanta miidiyaa hawaasaa irratti poosti gootan hiriyoota keessanis kan poosti goosistan dhaqaatii kaasaa barreeffamas ta'e suuraa kallattiidhaan isaa ta'e karaa hiriyoota keessaniitiinis abaluun 66 abaluun kana godhe abaluun sana godhettanii kan isin wal abaartan Immabeet kan waa'ee Iteenash kan poosti goote Iteenash waa'ee Immabeet kan poosti goote tarii gareen keessan immoo walirratti poosti kan gootan san dhaqaatii kaasaa kuni wangeelaan hin deeggaramu. Lamaffaarratti immoo maayidha 66 waa'ee 66 otoo hin beekin maqaa'ina tarii waa'ee kana kan dubbatan obboloonni as keessan jiran ta'a. Namni 66 miti. Waa'ee 66 macaa qulqulluu sirriitti dubbisaa seera maannoo mul'ata Yohaannis. Namni tokko balleessee namni tokko dogoggoreef nama sanaan 66 jechuun uffannaa nama tokko ilaalanii deemsa nama tokko ilaalanii dubbii nama tokko ilaalanii abaluun 66 jedhamu. 66 lakkoofsa bineensichaati. Inni immoo akkamitti of mul'isa jedhamu macaa qulqulluurraa gadi fageessaa qoradha. Namaan 66 jedhamu ofiifis hin jedhina namni yoo isin hin jedhe isin fudhatina kana dhaabaa jechuudha. Barumsa guddaa isiniif kennina gara fuulduraatti kanaan duras barsiisnirra waan akkanaas hin godhinaa isin hin jenna gara qulqulluudhaan dhiifama walii godha. Kana booddee garuu waa'ee namaatiif hin falmina. Abbaan ofirra jira. Abbaan ofirra jira. Namni waa'ee ofiisaatii dhugaa isaa dubbatachuu hin danda'a. Sinitti dhagahamuu danda'a. Beessi keessan obboleettii keessan firri keessan hiriyaan keessan gaafa tuqamu baay'ee sin aarsuu danda'a. Garuu akka nama Waaqayyoo qofattuu miti akka nama sammuudhaan yaadu tokkootti waa'ee ofii keessanii dubbadhaa. Kanarra darbaa waa'ee Waaqayyoo dubbadhaa malee waa'ee nama tokkoo afaan guuttanii falmiidhaaf hin deemina. Yoo danda'ame araarsaa walitti fidaa rakkoo namaa furaa. Fira ta'eef orma ta'eef hin duulina.
yeroon kana sin jedhu firii namaa gaaftu qabu riyaa namaa gaaftu qabu namatti dhaga'ama garuu miira keessan qabdanii dhugaa sana qulqulleeffachuu walitti fiddanii fulan haasa'uu qabdu malee emotional ta'uu qabdan jechuudha kun isin hin barin lammata waa'ee obboleessa keessanii waa'ee obboleettii keessanii qooda araarsuu fi dhugaa adda baasu lolan ba'ina abalummaa maqaan isheetu qaba jedhee hiriyaa wal ijaaree nama tokko irratti qa'uun qabu waa'ee obboleessas obboleettis kanarraa baradhaan isiniin jedha inni biraa dhimmi ijoo fi baay'ee guddaa laphee keenya gaddisiise isa obboleettiin kan keenya masarati maqaa abbaa isheetiin qabanne obboleettiin seenaa tuubii jedhamu irratti waa'ee obboleessa keenya fayyeera sagalee waraabdee gadhiiste baay'ee gaddineerra bargit amma dhuftee dhugaa jiru baasuun kee baay'ee nutti toleera garuu baay'ee lapheen keenya gaddi ammamiyyuu yoo nama kanatti qabamte namni dugduu goreessi gorsi yoo jiraate rakkoon biraa yoo jiraate isin ijoollee biyya tokko wal himattanii waliin haasoftanii rakkoo keessan furtanii miti namni waliin beekneyyuu nama tokkotti aareera yookaan abaruun tokko na abaare yookaan waan hin jirre namarratti qindeessanii oofuun fuula waaqayyooti yakka guddaa fuula seera biyya lafaattis ta'e nama fuuldurattis yakka guddaadha. Egaa dubbii calalaa ture keessatti obboleettiin kan keenya masarati kan duraan bilbila narraa fudhate akkasumas birrii 40 narraa fudhate fayyeeraan jette dogoggora sobaa haaretaniin jedhe malee 40 narraa hin fudhanne anumatu haaree maqaa balleessee sagalee irratti waraabe malee birrii kan koo hin nyaanne jettee dhugaa baatettanu jidduutti lammaffaa irratti immoo bilbila kan koo birrii na dhoowwate isa kana deddeebi'een gaafadhisa jetteef immoo obboleessi kan koo ani bilbila kan kee hin fuune hin argine akkanumaan maqaa na balleessite isuma jalqaba jetti ammas maqaa na balleessite malee ani bilbila kee hin fuune maal godhii fi anoo of danda'ee nama jiraatudha bilbila nama bittee kanatti kenni erga natti kennite immoo mee ragaa fidii jedhee moonweera jechuudha siinillee siis obboleettiin keessa yeroo sin gaafannu ragaa biratti itti kennite naan lakki ragaa biratti itti hin kennine sababa jaalalaatiif kennite moonnaan jaalala walirraa hin qabnu waliin jaallanne garuu naabitii koottu jennaan hin bitee dhaqee fi naaf hin kennine yaada jedhu kaaftaniittu dhugaa dubbachuudha fi dhimma tokko irratti namni tokko yoo wal amane dhugaan nama sanaa hin ba'a wal amanuu yoo hin dandeenye immoo ragaa qabatamaadhaan dhugaa gargar baafna kanaaf amma obboleessi kan koo amma hin fuune bilbila ishiinatti hin finne jedhetti dhugaa qabdaa jennee obboleettii kan koo masaratiif fittaaleedhaan dhugaa kennuuf hin dandeenyu ragaa qabatamaa nuuf hin finne waan ta'eef nuyi garuu dubbii keessan irraa wanti nuti tilmaamni jira tokkoffaan silumaayyuu kan bilbila kanarra caalu waan guddaadhaan obboleessa kan koo maqaa balleessiteetta waan ta'eef dogoggoraan nuti dhugaadhaaf dubbanna waaqayyoodhaaf dubbanna eenyu keessaniyyuu hin beeknu waan minnetin irraa waan afurii qulqulluu nuuf ibsa irraa dubbanna waan ta'eef sirriitti nu hubadhaa namoota waaqayyooti nu tuffattanii yoo deemtan boru gaarii miti dogoggorraa walitti himuun sirriidha namni bara kana nama ushururuu jedhu jabaadhu jedhee cubbutti nama jajjabeessu nama jaallata malee nama ifatee dogoggora namatti mee nama oolchuu fi jireenyaaf nama qopheessuun jaallatu yeroo akkanatti dubbannu isinitti hin tolu ta'a gammaduu dhiisuu dandeessa garuu dhugaa micciirsinee isinitti himnee isin oolchuu qabna dogoggoratti isin jajjabeessuun obboloota kan koo kanaaf dubbii keessan irraa kan nuti hubanne immoo tokkoffaan jalqaba waa'ee dogoggora guddaa dubbatteetta hojjetteetta waan mucaan kun hin qabne waan guddaa irra keessetta waan ta'eef kan bilbila kanaa immoo akkuma sana dhugaadha jennee akkamitti fudhachuu dandeenya kun gaaffii kan nuti ta'edha karaa keessattiin obboleessa keenya baay'ee amansiisuu yaalleera dafqi nama balleessa nama ajjeessa maqaa waaqayyoo waama hin sobin dafqa mucaa kana deebisi yoo fuuta jennee baay'ee yaalleera deebi'ee waaqaan kakatee nutti meera wangeela naa kakatan immoo sobaan yoo natti murteessan birrii isaanis nan kenna jedheera garuu isin balleessa nuti immoo isin kakkisiisuudhaaf iddoo kana hin teenye dubbii keessan irraa akka madaalletti tokkoffaan dogoggora guddaa ayyuu dogoggortanii inni kunis dogoggoraan dhugaa akka ta'u maalii namanna kan jedhudha lammaffaa irratti immoo gaaffii obboleettiin keenya masarati bilbila lamaan bite bilbilli lachuu kan kootii jetteetta obboleettiin kee fittaaliin immoo si'a tokko bilbilli tokko kan kooti kan masarati jette si'a tokko immoo bilbilli anatu bitee obboleettii koorraa liqeeffadhee bitee masaratitti kennee jette masarati immoo kan kooti ofiif hin bitee jette qabadhaa inni lammaffaan immoo obboleettiin keenya masarati bilbila tokko
doolaara 230 isa tokko 230 walumaa galatti doolaara 480 bitee jetti. Obboleettiin kee immoo fittaaleen dhuftee bilbila isa tokko doolaara 200 bilbila isa tokko doolaara 210 hin bitee jetti. Afaan keessa wal jala darbeetu jira. Jechi keessan tokko miti. Duraan sababa jaalalaatiin bilbila kana bittanii akka kennitanitti dubbatta YouTube irratti. Amma immoo jaalala sin qabnu gaa'ilaas waliin gaafannee naggaadee waan ta'eef sirraan bita jedhee natti kennee nagaafatee nan bitee kennee afaan keessa wal jala darbeera waan ta'eef jecha kana nuti dhugaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Jecha isa jalqabaasa 4,000 irraa addan baafnu. Gochaasa 4,000 irraa addan baafnu. Inni gara biraa immoo ergatti gurguruudhaaf geessite obboleettii keenya. Masarat gurguruuf geessite erga ta'e yeroo dhaqxu maaf birrii harkaa fuutee ittiin kennine yoo dhugaa ta'eef. Fuulatti birrii harkaa fuutee maaf ittiin kennine tokko. Eshi buleen birrii harkaa fudhadha immoo erga jette nama fuulduratti maaliif ittiin kennine maaf qobaatti dhoksitee itti kennite inni qobaatti dhoksinatti kenninaan jennaan qobaatti dhoksee itti kenne jetti yoo inni jedhati garuu maaf nama fuulduratti ittiin kennine qabadhu inni biraa immoo birrii siin kennine erga ta'e immoo itti kenniteennaan si dhoowwatee erga ta'e otoo gara biyya dhufteetti guyyaa 25 achi ture jette maaf maatii isaatiif hiriyoota isaa qaaman qabattee jaarsummaa teessiftee birrii koo kenni jettee nama fuulduratti maaf hin gaafanne maa jaarsatti hin baafne kunis baay'ee nutti mul'achuu dide walumaa galatti cuunfan isaa maqaballeessidha maqaballeessin akka kanaan nama balleessa maqaa waaqayyoo waamaa waaqayyoodhaan kakataa hojii gaisaa fi yaada isaa nama baasu akkanaa gochuun baay'ee qaaniidha hedduu isinitti gaddeen waan akkanaatti lammata hin deebiinaa kanaaf akkuma kaleessa sobaan dogoggoraan haariidhaan baatanii maqaa obboleessa kanaa balleesse obboleessi kun immoo dogoggora isaas fudhateera irra deddeebitee bilbiltee waan na cinqiteef aaree abaareera jecha hin taane jedheeniira jecha hin jedheef dhiifama jedheera dhiifama naaf godhi jecha hin taane waan siin jedhee erga dhiifama si gaafate atis isin hundi keessanuu dhiifama godhaafi tokko lammaffaa irratti obboleessi kan koo fayyeeran ammas obboloonni kun yakkanii erga maqaa kee balleessanii amma immoo dogoggora ta'uu isaanii erga baranii waa'ee bilbilaas immoo waan qabatamaa erga hin dhiifne jaalala waaqayyoo jedhe dhiifama godhiif araara godhiif bira darbiif namni hin kufaan ka'a seexanis dogoggorsiisu namnis dogoggorsiisu miira isaatiinis oofamuu danda'u waan ta'eef jaalala waaqayyootiin garaa keerraa dhiifama godhiif isinis dhiifama gaafadhaa. Isa jechaan isinitti dubbateef dhiifama godhaafi inni biraa obboloonni kallattiidhaan alkallattiidhaan dhimma obboloota kanaa irratti galtanii qooda araartu dubbii ho'iftanii miidiyaa hawaasaa irratti otoo hin qulqulleeffatiin otoo gargar hin baafatiin dhugaadha jechaa sheer gootanii maqaa namoota abaaraa maqaa namoota xureessaa warri deemtan qalbii jijjiirradhaa gara fuulduraatti immoo waan hin beekne waan hin dhageenye waan qulqulleeffanne tokko irratti maqaa namaan balleessina. Namni tokko gaafa walitti fidaate araarsa yoo araaramuu didan immoo kadhadhaafi malee nama daboo buutanii waan hin beekne maqaa namaan balleessina. Isinis barbaadate obboloota keenya dhiifama godhaa. Walirratti nu jaarimina. Yeroon kun yeroo hamaadha. Biyyi ormaa jirtu sumaayyuu yeroo namni ba'ee galuutti dhabu namni baay'ee turgufamaa jirudha. Yeroo akkanaatti yeroo fuula waaqayyoo barbaaddatan malee yeroo namni gaafa miidhamee walii dhiisu malee waan hin jirre walirratti ijaaree Conspiracy theory waan jedhamutu jira. Conspiracy theory kiristaanii jalqabuun baay'ee nama gaddisiisa. Kana jechuun waan hin jirreen maqaa wal balleessuu jaallatamuuf yookaan faayidaa tokko argachuudhaaf isa tokko maqaa hadheessanii yookaan soba qindeessanii dhugaa fakkeessanii dubbachuu wal xaxuu jechuudha. Kana keessaa ba'a dhugaanuyyuu dubbatamee dhumu dhugaa danuutu jira waan ta'eef soba gootanii soba bilcheessitanii walirratti noofina biyya ormaa teessanii. Yoom akka galtan akkamitti akka galtan hin beektan amma akka biyya lafaarra jirtan hin beektan guyyaa yakkaa fi badii hojjetanii totoo Yesuusitti dhufe maal gootu wangeela lallabaa dhugaa dubbadhaa soba walirratti hin qindeessina waliin kiyyeessina miiseejiin waliin taane walirratti ergitanii iskiriinshuutiidhaan akkasumas immoo chaatii kirooppi gootanii hojjettanii sobaa wal qindeessanii sagalee walirratti waraabdanii ediit gootanii footoo walii waliin xureessina waaqayyoon sodaadhaa. Dhaloota fakkeenya ta'a. Qalbii jijjiirradhaa warri kana keessa jirtan. Warri kaan immoo obboloota kanarraa fakkeenya gaarii fudhadhaa. Fakkeenya gaarii ennaa isin hin jiru. Badiisa isaaniirraa baradhaati isin immoo waan qajeelaa godhaa. Yaada kana keessaa ba'a. Kana waan ta'eef warras jirtan hundi dhiifama walii godhaa.
gareen obboloota na duuba jirtan hundumtuu obboloota miidhan dhiifama gaafadhaa. Poostii kaasaa obboleettiin kan keenya Masarat dhimma obboleessa keenyaa YouTube irratti isa waraabdi dhaqeeti haksiisi soba jedheeti dhaqee haksiisi. Yoo obboleettiin sun hin haqxu taate immoo inni nani dubbadhe sun dogoggoraa dhiifama naa godhaa dogoggoraa inni maqaa obboleessa kanaa dhahee jedheeti sagalee biraa waraabiti ergi. Ati waraabdi yoo ta'e immoo nuti dhugaa jiru baasnee hin dubbanna. Lammata waan akkanaatti hin deebinaa of eeggadhaa sodaa Waaqayyoo sin keessa haa bulu. Yakka walirratti hin hojjetinaa. Abbaan barbaade yoo sin miidhe jaalalaan wal gaafadhaa. Garuu fuulduraatti iyyuu dhugaadhuma yoo ta'e jaalala iyyuu yoo ta'e wal jaallattaniitti yoo ta'e heerumtaniitti birrii walitti hin kenninaa. Birrii kennitaniitti yoo ta'e waan jaalalaan guyyaa jaalalaa gootan deebitanii wal hin gaafatinaa. Waan hin bira hin dabarre immoo yoo ta'e nama tokko nama lama fuulduratti dhugaa walirratti gaggeeffadhaa. Walirratti dhugaa walirratti gaggeeffadhaa. Waan dubbattan immoo ragaa qabatamaan gaafa namatti waa dubbattanis gaafa namatti waa kennitanis ragaa qabatamaan kennaa. Gaafa nama tokko komattanis ragaa qabatamaadhaan komadhaa. Jettee walirraa dhaabaa. Kana amma dhiifama walii godhaa yaada kana keessaa ba'a. Kana booddee namni dhimma kana kaasee haasa'u yoo jiraate deebi'ee maqaa wal dhaadheessu yoo jiraate dubbii kana deebi'ee dheeressu yoo jiraate garee ijaarame kana diigee garee maqaa wal balleessii diigdanii namummaa keessan kan ittiin deebitan yoo ta'e Waaqayyo isin dhiisu nuti isin biraa hin hafnu isin saaxilla. Kanaaf yakka obboleessa keenya Fayyeeraa irratti hojjettan dhaabaan isin jedha dhimma kana keessaa ba'a. Obboleessi keenya Geetuu fi obboleessi keenya Fayyeeraa naannoo tokko jirtu dhiifama walii gootanii araaramtanii namni isin araarsira isuma irratti dhaabbadhaa. Namni walitti bu'uun jira deebi'een araarama erga araaramtanii garaa tokko godhadhaa. Dhuma irratti ammas warri dhimma kana keessa qabdan walitti buutaniitu dogoggora amma garuu dhiifama walii godhaa. Erga dhiifama walii gooteen dhimma kanaan deebitanii waliin barbaadinaa jaalalaan fuula deebi'aa. Dhugaan jiru kana egaa garee kana keessatti obboleessi keenya Faarfataa Abarraa USA Atlanta Georgia obboleettii keenya Maqdas Tasfaayee obboleettii keenya Masarat Isheetu obboleettii kan keenya Xoriyyee obboleettii keenya Burtukaan obboleessa keenya Joosii sin jidduutti argamne warreen kun dhugaa jiru bifa kanaan adda baasnee sin araarsuu keenyatti guddisnee gammannaa Waaqayyo nagaa isiniif kennu. Yaada kana yaada keessanitti qabadhaa yaada obboloonni kan koo biroo isiniif kennanis irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa akkuma kanatti fudhadhaa.